Jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Dadar Miidiyaatii fi Ejjennoo Show. Ijoolleen hundi showtaatiin nu jala dhumte. Egaa har'aan tana maaliifiin dhufe wal jajjabeessuu aadaa keenya godhannee akka marxoo marxifannee filaatti suuqqannee wal cinaa dhaabbannee wal haa boonsinuu yaada jeewwaniin ijoollee lameen tana jajjabeessuuf dhufe. Egaa akkuma akkaa jirtan ijoolleen lameen tun of tahanii hojjechuudhaaf baay'ee tattaafachaa jirti. Waan baay'ee hojjechaa jirti. YouTube isaanii seennee subscribe minaamination goonee haa jajjabeessuun isin hin jaa. Xiqqaa keenya haa jabeessinu, guddaa keenya haa jabeessinu, wal haa jaalannu, wal haa qabannu. Isin hin jaa an obboleessa keessan jaaloo jaalaleeshin from nation of minaamination galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa kan fuunees fuudhaa ulfeessaa bulaa horaa lammii na baay'isaa nagaatti naaf turaa rabbii jechaan isin jaaladha. I love you. Dadar Miidiyaa fi Ejjennoo Show subscribe godhuu hin dagatinaa. Nagaatti. Akkam jirtu waamintootaaf jaalatamtoota Dadar Miidiyaa. YouTube keenya Dadar Miidiyaan waan jeta kan keenya keessatti itti lafaanee guyyaa dila kana itti lafaanee har'a subscribe isaa kuma nu guutee jira. Hurkaa keenyaan asiin keenya subscribe isaa kuma nu guutee jira. Guddaa galatoomaa isiniin jenna. Feetaniin galatoominaa. Ayi. Dhaabadhu. Maal? Kuma keenya jireete wanti kun kiyya mogati. Hiyyaasi heetis hojii guddifnee anis godhee bar subscribe. Dhugaamo. Wallahi billahi tallahi godhe naatu telefee jedhe dan taatee takaa telefaate anis telefee maali amma khiyya goote khiyya YouTube channel khiyya Dadar Miidiyaa subscribe isaa kuma guutee jira galatooma maal fidda wali qabna rabbi maali haji baga gamane walmaanu ayye akam jirtu wantoota jaalatamtoota keenya YouTube channel Dadar Miidiyaa sagantaalee bifa gaafii deebiitiin obboleessi keenya Bilaal Muhammad irratti isiniif hojjechaa ture subscribe ni isaa meeqa guute hangam takka sa'u hin ta'u baatii fi torban tokko Ay, mali ganda gutu tiap ya rate mau mal tu subscribe sih udah dilawan. Wallahi an bene rabu mau tu terus se. Dua tu gode. Tahu tahu. Alga ni riba ini dua tu gode. Oh New Year ti sini. Dua ini sini. Aye gudda kalau tahu ada. Dadari me. Dadar mah. Dadari sah. Ada apa? Media no me dua dadar media ada me. Media ni sir. Media mo studio si boda wali lala. Ayyee sagantaa kana wajjin wal qabsiifnee subscribe kun dafee guddate moo dafee guddanne ta'e yaadda. Wallahi yaanne yeroo gabaabaa kanatti hanga kana deema jee yaanne wallahi garuu gaafa dhuma rabbiiti waan rabbiin fedhe ati oolchuu hin dandeessu. Gana kanaa ol yoo adeemu taate waan nama hedduu takka waan nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuuf atis akka jalqabbiitti hojjennee sirriitti irratti hojjettee hangana ga'uun akka kiyyatti si mala waan kana wajjin wal qabsiifnee sagantaa takka ni qopheessinaa jettee jira. Me maali wanti sun. Amma wallahi kongiraa takka magaalaa kana keessa deemnee sila gaarabbiin fedhe hawaasa kanaas gammachiisuu waan jaata kana numa feena garuu yeroon sanis yeroo maa jirufti. Har'aaf garuu magaalaa tana keessa deemnee kuma seenuu keenyaan wal qabatee jechuu hawaasa magaalaa keenyaa tana hangam maaltu itti dhaga'ama Dadar Miidiyaa subscribera kuma seenuudhaaf maaltu itti dhaga'ama jettee fiilingii hawaasa kanaa irraa gurra yaada keenya nu waliin hordofaa isin jenna. Ammas nama lama naa qopheessaa fi badhaasa nama subscribe godhe nama lama yoo ni gaafanna karaa deemnee akkamatti normaaluma deemnee gaafanna namaatti beektu miti ammas yoo subscribe godhee jiraate badhaasa qarshii 25 nama lamaaf naatu erga qarshii 50. Abshir ni taatee mee? Ni taatee. Ayyee kallattiin gama sagantaa. Dadar Miidiyaa hibeetaami. Dadar Miidiyaa kana akka jira YouTube irratti. Akkasitti ilaalle malee hojii isaa. Har'a Dadar Miidiyaa kana kuma takka baay'ee takka keessa kuma takka seenuudha ilaalchise. Magaalaa tana keessa deemee nama subscribe godhe badhaasaa jirra beekte. Yoo subscribe gootee jiraate asumaanuu badhaasa kaardii ni qabte. Subscribe kana laaleetiin jira biyya tokko subscribe kiyya tokko itti buufi itti buudha basaan laalle. Okay check. Ilaalte moo subscribe goote? Laale. Laalu subscribe godhuu walakka. Ayyaa yoo subscribe gootee jiraate. Amma kaardii 25 suma fayyise. Ayyee baasi bilbila ni ilaalla. Godhee jira. Miira si dhaga'ama asumaanuu nu ibsime. Kiyya bareedaadha asirratti waamuma Dadar keessaa kan agarsiisuufu jajjabaatanii irratti hojjechuu qabdan. Chaanaala kana guddisuudhaafis waan Dadar qabdu hunda oomisha ta'us wanta kolleejjiidhaan waan wal qabataatiif beeksisaas dalaguu qabdan oomisha hospitaatis beeksisuu qabdan waan Dadar keessa deemaa guututti nu laallatteetanii irratti hojjechuu qabdan. Yaada kee waan nu gumaachite baay'ee galatoomi. Galatoomaa isinillee ni jajjabaadha. Baga gammadeenii takka godhu jira. Dadar Miidiyaa ni beektaa?
Dadar miidiyaan hin beekne. Dadar miidiyaa baatii takka keessatti sabskiraayibara kuma takka seeniif. Miiraa kamtu si dhaga'ama? Dadar miidiyaa kana odeeffannoo hedduullee raawwachuu jira. Haalatti waan hedduu takka qaba muuxannoo hedduu takkaa fi waan jechuun nama barsiisu diila takka qaba. Miiraa addaa tokko na dhaga'ama hedduu takkaan itti gammada. Dadar miidiyaa kana. Fuulduraaf mee maal laaftaaf dadar miidiyaa kana? Fuulduraaf jabaadhu hojjedhu itti fufii wucaa keenya bilaal keenya yeetiin. Akkasitti yaada akkasitti ibsachuu barbaada. Hedduu takka namatti tola beektaa? Ejjennoo shawuu fi isaa addatti warra muuxannoo addaa qaban uumamaan bakka ni jiraami. Hedduu takka nama hawwata gizee wantaallee gizee daawwatullee waan haaraa takka irraa barta. Jabaadhaa itti fufaa isin jechuu barbaadeeti. Dadar miidiyaa fi ejjennoo shawuu hedduu hadas nama jiru lamaan kana. Kaan lengaa hagana as booda dhufullee weelkaam jennaani miidiyaan akkana dummaatee itti fufuu qaban. Abshir yaada kee waan nu gumaachite baay'ee galatoomii si jenna. Baay'ee sinillee gala. Akkam jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota YouTube chaanaal Dadar Meediyaa. Aragaa Dadar Meediyaan karaa YouTube isaa chaanaal Dadar Meediyaatiin obboleessan Bilaal Mahammad sagantaa gaaffii deebii magaalaa Dirqee taasisaa jiruun tattaaffii guddaadhaan aragaa sabskiraayibara isaa kuma takka guuteefii jira. Kanumaaf gaafnutis gammachuu keenya ibsachuu barbaadna. Akkasuma obboleeyyan keenya akka fakkeenya obboleessi keenya Faraan Ibrahim yookaan Jaaloo Juus kan beekamu viidiyoolee yookaan sagaleewwan reaakshinaa kan akka obboleeyyan keenya kan ejjennoo show fi akkasuma obboleessa keenya Bilaal Mahammad yookaan Dadar Miidiyaa akka jibisan viidiyoo reaakshinaa isaan irra dalageetti obboleeyyan keenya warri bakka gurguddaa irra jirtanis obboleeyyan keenya Dadar Miidiyaa kanaa fi ejjennoo show akkaataa isaan bakka guddaa nu geenyeef haamilee akka itti nu ta'uuf karaa sooshaal miidiyaa keessaniitiin akka reaakshina viidiyoolee yookaan sagalee uumaman dandeessaniin akka hojjetaniif kabajaaf jaalalaan karaa fuula YouTube chaanal Dadar Miidiyaatiin isin gaafan. Sabskiraayib godhaa jinga. Sabskiraayib godhaa jalqabaa ni beekan godhanii jiran. Testii qaban jaalala keenya. Yeah, congratulations. Congratulations. Dadar Miidiyaa. Ejjennoo show. Sagantaalee bifa kanaan hojjetamtu YouTube irratti bifa sagantaalee namaa osoo hin taane iftaanii wayii irratti hojjechuun hangam takka akka saffisa nama godhuu waan kanarraa hubannaa sagantaalee fi viidiyoo namaa takka osoo fakkeenyummaa walirraa laallachuu waan jiraati. Ammoo iftaanii hojjechuun hangam takka akka saffisa itti ta'uu danda'an sirraa barannee Bilaalatis guddaa galatoomii. Jabaadhu gara fuulduraatti sarratti hojjedhu siin jennaa. Congratulations from nation of Dadar. Walumaanuu bakka qabannee gammachuun teenya gammachuu teessanii. Bilaal keekme. Keek nu qopheessine. Maal magaalaa isa fiiguu dhufne. Wallahi anis akkasuma yaadee garuu osoo hin quban qabne osoo hin qophaa'in na duuba seene beete an itti yaadaatiin ture wallahi. Saniifuu jechuun. Amma gizee kuma lama guute. Keeknu qophaa'u qaba. Ara akka ajaa'ibaatiin du'aa isin goisa. Fayyaadha. Maqaan keenya? Mahamadi. Mahamad siin nyaane? Baay'ee gaafii takka gaafachuu jirra waan san si gaafadhu. Dadar Miidiyaa chaanaala jiru agartee jirta? Nagar. Numaa moo? Dadar Miidiyaa jiru magaalaa kana keessa bananii irratti hojjechuu jiran viidiyoolee bareedduu sana irra maxxansuu jira hin agarre? Nagar. Amma gana laaltu duba? Ilaal. Eessarra laaltamee bakka irra laaltu miidha? Mbeeku. Eessa? Nateema. YouTube irra laaltama? Natti meetta. Yoom sabskiraayib gootama? Boruun godha. Boruu ni gootame? Boruu feetiin si gaafadhaa yoo nii fi hagootu taate badhaa sanas seeqan. Wala sabskiraayib ni gootame? Ayyee guddaa galatoome. Ayyee. Hayya kabajamtootaaf jaalatamtoota Dadar Miidiyaa sagantaalee Dadar Miidiyaa irraan gara fuulduraatti intarviyuu sagantaa gaaffii fi deebii fi keessummoota adda addaa dhiyeessee YouTube chaanaalii Dadar Miidiyaa irratti sagantaalee adda addaa isin biraan gahuu irratti argama. Gara fuulduraatti sagantaalee bashannansiisoo fi barsiisoo akkanaa argachuudhaaf. Dadar Miidiyaa YouTube chaanal seentanii search gubbatti Dadar Miidiyaa search gootee yeroo inni surfe qaloo gootee isaa gurraachisan additee subscribe gootee jala deemtee viidiyoo suuraa dabranis irraa argachuudhaan Dadar Miidiyaa sagantaa Wanta kana ramadee jiru. Namni subscribe duraan diimaa beeka. Nama diimaa booda malee quban qabnee jira. amma gurraacha ta'ee gurraachaan adii goota. YouTube ayinaan jijjiirate kan godhini namni godhe jeetaa jira. Duraan laal diimaadha addeessita. amma gurraacha addeessita. Subscribe gisee gootan. Gurraacha san tuqa addeessa malee subscribe godhamee tanii dhiisina. Mallattoo bilbilaa akka hin daganne. Notification akka kallattiin si bira gahu.
Kanaafuu YouTube chaanalii Dadar Miidiyaa woo jennoo shoo isitti dhiyaa. Ejjennoo show boodarra gootan Dadar Miidiyaa booda. Inni nun dhageensuudha. Lakki. Ejjennoo shoo. Ejjennoo show. Subscribe godha. Subscribe. Ayyaa guddaa galatoomaa isiniin jenna sagantaalee bashannansiisoo kana argachuudhaaf obboleeyyan keenya warraan amma hojjechaa jiran namoonni dhugaa dubbachuudhaaf namni immaan tanaa wal jajjabeessuu baree jira. Jabaadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.